Ishee tolee, har'ammoo haala akkamiitiin sappoortii fi reezistaansii gargar baafannaa isa jedhuun viidiyoo isin hojjedhaa isin agarsiisa. Kanaaf sappoortii fi reezistaansii jechuun maal jechuudha isa jedhurraa kaanaa jechuudha. Sappoortii fi reezistaansii jechuun iddoo warri gurgurtoonni baay'ee jiranii fi warri namoonni baay'ee baankonni baay'ee fi investoroonni baay'ee itti gurguranii fi iddoo itti bitanidha. Yeroon akkan isiniin jedhu maarkettichi yoo ol deemaa jira ta'ee amma reezistaansii eeriyaa gahutti ni deema. Sana booda achi erga gahee booda maarketticha daarekshinii cheenjii godhetu amma immoo eessatti deebi'a? Amma sappoortii leeveliitti deebi'a jechuudha. Yeroon akkas isiniin jedhu amma fakkeenyaaf chaartii kanatti yeroon isin agarsiisu iddoo kanarratti isaan kuni amma reezistaansii eeriyaa jedhamu. Iddoo kana immoo sappoortii eeriyaa jedhama jechuudha. Kanaan dura sappoortii eeriyaa kan ture yeroo ol ba'ee inni kun immoo kana cabsee ol ba'u immoo akka reezistaansiitti nu gargaara. Yeroo kun immoo kana cabsee asii gad bu'u immoo inni illee dura sararee kan inni jala mul'ate akka reezistaansiitti nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yeroon isin agarsiisu kanaan dura irratti yeroon isin agarsiisu sappoortiin iddoo kamidha yeroo jennu sappoortiin karaa gubbaa reezistaansii warra gubbaa kanarra jiranidha jechuudha. Warri kanaa gaditti bitanii yookaan sappoortii leevilii irratti bitanii humnaan iddoo itti bahuu hin dandeenyedha jechuudha. Fakkeenyaaf inni kuni masmara inni yookaan sararri inni jala kana jiru sappoortii leevilii jedhama. Sappoortii leevilii jedhama. Inni isaa olitti jiru immoo reezistaansii eeriyaa yookaan reezistaansii leevilii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarratti inni kun immoo iddoon kun iddoo reezistaansii eeriyaa jechuudha. Jala kana iddoo itti rigatni baay'ee jiru jechuudha yeroo asii gadi darbuudhaaf yookaan jalaa kana gadi darbuudhaaf deemudha. Inni maal jedhamitu ilaalama reezistaansii eeriyaadha jechuudha. Fakkeenyaaf karaa kana akkas godhee yeroo isin agarsiisu iddoo kanatti al tokko ifama afaan iddoo kanatti waan tokko isin agarsiisuu danda'a. Fakkeenyaaf kana cabsee yoo ba'e jechuudha. Kana cabsee yoo ba'e feek reezistaansii eeriyaa jedhama jechuudha. Akkasumallee akkatti cabsee yoo ba'e jechuudha. Akkasumallee deebi'ee immoo kanallee cabsee yoo ba'e iddoon kun eeriyaan kun feek sappoortii leevilii yookaan sappoortii eeriyaa jedhama jechuudha. Kanaaf akka kana cabsee hin baanetti gargar baafannaa jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti cabsee hin baane olum deebi'ee jechuudha. Sappoortii eeriyaan keenya iddoo kana waan tureef kana asoolee deebisee jechuudha. Akkuma kanaa immoo reezistaansii eeriyaan keenya illee riilii waan ta'eef feekii waan taaneef asii gadi bu'ee jechuudha. Kana gargar baafachuudha yeroon akkasiin jedhu sappoortiin maala? Reezistaansiin maala? Sappoortiin gajjallaa kan jiru jechuudha. Inni kuni baayeroች yookaan warri bittaa ta'an warri bituu barbaadanii naannaa kanarratti bituu amma kana immoo wanti amma kana bu'aa argatu jechuudha asoolee. Akkuma kana immoo reezistaansii eeriyaa yeroo jennu immoo iddootti warri seelii godhan jechuudha warri gurguranii baay'een jiranidha jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti baankonni baay'ee jiru, investoroonni baay'ee jiru, riilisteetonni baay'ee jiru, kaampaaniin baay'ee jiru. Iddoo sanatti yeroo isaan gurguranidha jechuudha. Akkasumas immoo iddoo kanarratti illee yeroo isaan bitanidha jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu walakka kanatti namoonni tireedaroonni baay'ee tireedii ni godhu. Tireedii yeroo godhan garuu maarkettichi taargeettii kan godhu tireedaroota qarshii xixiqqaa qarshii 30, 40, 100, 5,000, 10,000 osoo hin taane taargeettiin isaa gara baankota gurguddootti, gara investoroota gurguddootti deemee fudhachuu barbaada jechuudha. Isaan guutuu barbaada, isaan duukaa bu'uu barbaada jechuudha maarketti. Kanaafuu nuti immoo maal goona akkaataa isaan ittiin fayyadamaniin nutis fayyadamneetu binnaa gurgurraa jechuudha. Kanaaf sappoortii leeviliin reezistaansii leevilii gargar baafachuudhaaf kan nurraa eegamu maalidha? Waan guddaa osoo hin taane kana duukaa bu'uudha jechuudha kan nurraa eegamu. Kuni waan ulfaatu hin qabu. Kanaaf kana duukaa bu'uudhaaf akka haala kamiin gargar baafanna inni kun amma fakkeenyaaf iddoo kanatti gubbaa kana kan jiru sappoortii leevilii reezistaansii leeviliidha jechuudha. Iddootti warri bitan gurguranidha jechuudha. Akkasumallee iddoo kanatti immoo eeriyaa kanarra kan jiru immoo warri sappoortii leevilii jiranidha jechuudha. Iddootti riganni baay'ee jiru sappoortii fi reezistaansii jedhama jechuudha.
Gaaffii yoo qabaatan illee intinii naa gochuu dandeessu. Komantii illee naa gochuu dandeessu. Akkasumas illee yeroon asirratti ni dabalu iddoo kanatti eeriyaa kanarratti maaltu jira? Eeriyaa kanarra maaltu jira? Sappoort leevilii yookaan sappoortii kan godhamtu jira. Warri bittaa raawwatan suni baay'een humna qabu jechuudha iddoo kanatti sappoortii leevilii irratti. Haaluma kanaan illee hanga kamidha yeroo jennee yaadnu asirra immoo iddoo kan naannoo kana immoo kan jiranii maal jedhamu iddoo riyaanni kun baay'ee jiru iddoo riyaanni kun baay'ee jiru akkasumallee iddoo kana kan jiru rezistaansi eeriyaa jedhamu jechuudha. Kanuma bakka differensiin kana gidduu jiru yeroo ol ba'uu fi yeroo gadi bu'u amma iddoo kanatti dabalee yeroo isin agarsiisu iddoo kana kan jiru iddoo kun kan jiru rezistaansi eeriyaa jedhama. Haaluma kanaan illee iddoo kana immoo kan jiru sababni iddoo kana kan jiru sappoortii eeriyaadha iddoo kana kan jiru immoo rezistaansi eeriyaadha jechuudha. Kan cabsee bahee fi iddoo kun inni kuni humna waan hin qabneef rezistaansi eeriyaansa yookaan iddootti gurgurtoonni gurguran kuni humna warri gurguran qarshii sana qarshii of harkaa qaban warri gurguran humna hin qaban. Kanaaf maarkeetichi isaan cabsee darbee jechuudha. Kanaaf isa feekii fi riilii isaa gargar baafachuu akka hin daganne sappoortiif reezistaansii jechuun kanumadha. Haala kamiin fayyadamna? Haala kamiin iddoo isaa beeknee gargar baafannaa? Yeroo jennu immoo haayi taayim fireemii fayyadamna jechuudha. Yeroon akkasiin hin jedhu kan sa'aatii afurii jira, deeyiliin jira, daqiiqaan 5, 10, 15 tokko illee ni jira. Kanaaf isaan duukaa buunaa jechuudha. Isaan duukaa buuna. Amma akkuma isinitti himee iddoo kun maalidha? Iddoon kun reezistaansii eeriyaa yeroo ta'u, sappoortii eeriyaa yeroo ta'u, inni gubbaa kun jiru immoo iddootti reezistaansii eeriyaa jirudha jechuudha. Iddoo kun reezistaansii eeriyaadha gubbaan kun jechuudha. Akkuma kanaa immoo kaleessa reezistaansii kan ture har'a sappoortii ta'etu itti fufaa. Kaleessa immoo sappoortii kan ta'e har'allee reezistaansii ta'e itti fufaa jechuudha. Akkaataa deemsa garaa asii gadee yookaan asii ol ittiin bu'anii jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaleessa iddoo kanatti sappoortiitu kun sappoortii ture. Inni kun immoo reezistaansii ture kaleessa. Har'a immoo maarkeetichi asii ol muuf godhe waan ta'eef kuni akka sappoortiitti fayyadamneetu reezistaansii akka reezistaansii fayyadamnu. Akkasuma immoo kunillee akkasumatti muuvmentichi asii ol deema yoo ta'e yoo gadi hin bu'u ta'e maarkeetichi ol dabalaa deema yoo ta'e kun reezistaansii ta'e kun sappoortii ta'a yoo ta'e boru immoo kana akka sappoortiitti fayyadamneetu itti aansinee immoo iddoo kanatti immoo akka reezistaansiitti fayyadamna jechuudha. Ammuma asii ol deemu gabichi reaaktii gochaa kan deemu haala kamiinidha? Siigataa deemaa jechuudha. Kan kaleessaa kanarraa hidhee siigataa deema fakkeenyaaf iddoo kanatti reezistaansii ture iddoon kun sappoortii ture. Asii ol yeroo deebi'utti iddoo kanatti kana cabsee hin ba'u taanaan iddoo kana cabsee hin ba'u taanaan naannaa kanarra bu'eetu asii gadi bu'a taanaan inni iddoo kana jiru eeriyaa kanarra jiru akka reezistaansiitti fayyadamneetu iddoo kana immoo akka sappoortiitti fayyadamnaa jechuudha. Akkasumallee iddoo kanatti immoo sappoortiin reezistaansii kan ture akkas cabsee ijoollee ammas asii ol baatee kana cabsee asii ol baatee jechuudha. Inni kaleessa asitti reezistaansii ture har'a sappoortii ta'eetu reezistaansii haaraa barbaadna jechuudha. Akkanumallee immoo iddoo kanatti illee akkas raawwateetu hangasitti dhufa taanaan immoo kaleessa iddoo kanatti reezistaansii kan ture sappoortii ta'eetu reezistaansii biraa barbaadna jechuudha. Yeroo garaagarummaan kana gidduu jiru garuu maalidha? Humna qabuu fi humna hin qabne iddootti warri bitanii fi warri gurguran garaagarummaa bal'aa uumanidha jechuudha. Kanaaf sappoortii fi reezistaansii jechuun gubbaa fi gad jaallaa jechuudha. Eeriyaa kanarra warra jiranii fi eeriyaa kanarra warra jiran. Eeriyaa kanarra warra jiranii fi eeriyaa kanarra warra jiranidha. Kanaaf garaagarummaan jiru kanadha. Yeroo baay'ee rikoomandii kan godhamu iddoo kanarratti baankiin gurguddoo, investoroonni gurguddoo, kaampaanoonni gurguddoo iddootti isaan qarshii kana bitanii fi qarshii kanatti gurguranidha waan ta'eef isaan duukaa bu'uun ni barbaachisaa. Kanaaf haala bal'aatiin illee PDF illee poostiin isinii godhaa kan hin barreessiniin qaba. Kan afaan attaachiin isinii godhaa. Kanaaf sappoortiif reezistaansii riilii isaa feekii isaa otoo hin taane iddootti maanipuleetii inni gochuu danda'an otoo hin taane iddootti riilii haala kamiin fayyadamna isa jedhu hojjedheera waan ta'eef PDF isaallee poostiin isinii godhaa. Kitaabichallee seeraa yoo dubbistanii karaa sirrii isin hubachiisuu danda'a waan ta'eef koomantiillee yoo qabaattan gaaffiillee yoo qabaattan na gaafachuullee naa barreessuu dandeessu tekstiillee naa gochuu dandeessu karaa keessaa. Karaa ittiin quunnamtan illee iimeeliin achirra isinii godhaa liinkiillee achirra isinii godhaa. Itti fufuudhaan immoo haala kamiitiin sappoortiif reezistaansii erga baafanne booda maal maaltu nu barbaachisa? Iddoo itti seennu haala kamiitiin jennee yookaan immoo callisnee
eeriyaa sappoortii irratti yookaan eeriyaa reezistaansii irratti seennee binnamu maaltu nu barbaachisaa kan jedhu itti fufeessinee hojjedhaa. Innis maalidhaa fakkeenyaaf wantoota 5 kii leevilii jedhamanii iddoo isin agarsiisu jira. Innis verbaalii gaaffii, verbaalii gaaffii, order blookii illee akkamitti adda baafannaa, biriitar blookiin illee maalidhaa, rijekshin blookiin illee maalidhaa. Isaan jijjiidhuun kana tokkoon isaanii kennee viidiyoo isin hojjedhaa. Itti fufuudhaan illee maarkeetichi illee akkamitti muuvimentii sadii agarsiisa. Innis maalidhaa PO3 isa jedhamu sana jechuudha. Accumulation, manipulation, distribution isa jedhamu sana haala kamiitiin gadi bu'a, haala kamiitiin immoo consolidatetii godha, akkamitti immoo ol baasa jedhu sana isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo itti aanutti akkasiin jalaa hin dhedheerannee akkasiin gabaabsaa jira. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.